David, I hope you understand me. Sii gala jedhe. Waan jedhe ifa ta'e jedhee sagalee isaatiin waaqayyoon dubbatee ta'eemi ifaan kun the light. Ifaan kun waaqa keeti. Ifa sanatu waaqadha osoo hin taane sagalee ifni sun ittiin uumametu waaqadha. Ma afaan maaliin ta'e jedhen dubbii waaqayyooti taasiseemi waan san. Ifaan san waaqa Yesuus Kiristoos dubbii waaqayyooti moo dubbii waaqayyooti miti? Yesuus Kiristoos sirrii kee jette dubbii waaqayyooti. Waaqaa miti kaa. Fakkeenyaaf sagalee takkaan si erga dubbii kiyya dhageesse malee dubbiin san anaa miti dubbii abuumaazii malee anaa miti. Dubbiin sun immoo dubbii akka qofa miti dubbii waan hundumaa hojjechuu danda'udha. Waan addaan hubachu. Dubbiin sun afaanii baanaan miti kan uumamni hundi ittiin uumame. Dubbii waaqayyootiin waan hundiin wangeelli bakka bakkatti warra rukutaa kanaaf hin firaadhe dhiisee jechuun amma dura waan nuti dhabu dubbii moo dubbii miti. Yani Yesuus hubachuu hin dandeenye kadhadhu. Naannoo amantii makeessoon jijjiirama amantii sana keessa taa'eeti sagalicha naaf ibsedii kadhadhu. Hubachuun jedhin jechuun ani wallahi yoon sirra hubadhe mana sii gadi nu banne jechuun namarratti murteessin sirratti murteeffama. Waan sammuu kiyyaa ati hin beektu sammuu kan kee hin beeku haasaa warratti namaaf gala walii galla malee waan jedhe dura nuuf. Macaafni qulqulluun maal jedha beektaa? Mee qoy waa hedduu jedha mata duree waan ni godhanna qoy mata dureen Yesuus nama. Ani ogummaan qaba ofiin hin jedhiini jedha jecha dubbatti irratti. Akkas hin jenne. Sii gadi nu bannee. Mata dureen sii gadi nu bannee jechuu kiyyaa nis numaan hubadhe ilma namaati. Yesuus kanaan sii barreessaa qoy. Macaafni qulqulluun immoo abbaan nu hubachiisuu yaadedhaan kan hubatu malee nama hunda miti. Okay, mata dureen maal jedha kun? Jette Yesuus nama moo waaqaa jette. Naa deebise gaafii kana ragaa wajjin. Har'a gooftaan fudhadha. Yesuus Kiristoosi. Waaqayyodha namadhas. Okay, ragaa naa kanne. Wangeela fidadhu. Yesuus Kiristoosi. Yesuus Kiristoos waaqa akka ta'e moo? Wangeela Yesuus waaqaas namaas kan jedhu qofa naa kanne waan akka rabshaa ittiin dabalin hin hir'isin akka caafame sana akkuma meetta kana agarsiisa. Kanaafidha minnan hubannaa si gaafataa dubbisuu qofa hin jedha. Yesuus Kiristoos waaqa ta'uusaa kan ibsu. Kan ibsuu siin hin jenne. Waan ibsuu siin hin jenne. Waaqayyo wangeela akkuma kaasa waaqayyo abbaan ana malee waaqayyo hin jiru ani waaqa anaan lafa diriirse ana jedhee waaqayyo dubbate moo dubbanne. Kakuma ofaa keessatti. Dubbate moo dubbanne. Sagalee inni ittiin dubbachaa inni waaqayyoodha isa malee wanti uumame isa malee wanti ta'e sun jiru sumaan ta'e. Gurba afaan Oromoo sitti haasa'u jira bara jechuun David maal taate waaqayyo abbaan waaqayyo kakuma ofaa keessatti bara Musee bara Abrahaam hunda ana malee waaqayyo hin jiru ani waaqayyo ana jedhee ibsee moo waaqummaa isaa ibsee moo ibsine waaqayyo abbaan. Ibseera. Amen. Kallattiin ibsee moo alkallatti? Kallattiitiin ibsee kutaa sana keessatti. Maatiyos irraa iska ምንድን ነው mul'ata waan Yesuus Kiristoos kallattiidhaan ani waaqa jedhee akka waaqayyo abbaateef ibsee. Ani waaqayyo jedhee moo? Afaan Oromootiin Oromeeffadhu eeyyen. Yesuus Kiristoos kutaa macaafa qulqulluu keessatti afaan Oromoo si garuu jira ani waaqayyoodha hin jenne. Hin jenne. Eessa abbaa keessaniitti fuutanii isin waaqa nuun jettanii Yesuus nu lallabdanii Yesuus hin jenne. Aniif abbaan tokko kan jedhu ansan siin hin jenne Yesuus ani waaqa way jedhe hin jenne naan jedhi meerra deebi. Kanaaf hubannaa si gaafata siin jedhe. Hubannaa miti abbo okay kan naagalee waaqayyo ana malee waaqayyo hin jiru ana duraas waaqayyo hin jiru ana boodaas waaqayyo hin jiru. Ana malee fayyisaan hin jiru jedhee bara Musee lallabuu ture waaqayyoon himate. Museenis akkasuma jedhee hime. Kanaafidha kanan hubannaan qaba ogummaan qaban jedhiin waaqayyo kan inni ogummaa. Ogummaan afura ni qabdaami ati afura ni qabdaami. Afura qulqulluu. Achin nageen. No ni qabdaami waa si gaafachuu. No ani takka karaa kee fudhachuu ani sirrii fudhachiisu lamaanirra nu lamaanirraa tokkummaa sirrii jira. Waan siin jedhe Yesuus lallaba barbaadu kaa lallabaa miti ragaa is a proof ragaa wajjin deemna
boqonnaa hojjete. Akka jedhu Yesuus macaafa qulqulluuni. abboon waan jedhe natti lallabin waan si gaafadhe qofa ragaa qofa kan ta'e David maal taate freedom of Oromia waan hin lallabin lallaba waldaan jiru anis masjidan jiru masjida sitti fakkaatin masjidan jiru atis waldaan jirtu gartee makaana Yesuus hin jirtu anis masjidan jiru TikTok irra jira ummata nu jira 100 waan siin jedhe Yesuus Kiristoos ani waaqan jenne naan jettee meeti. Ani waaqa hin jenne ofii Yesuus Kiristoos garuu kutaa macaafa qulqulluu keessa Yesuus waaqa akka ta'e jira. Abboosan siin jenne hin jenne eega isin jedhin isintu Yesuus irraa beekamoo Yesuustu of beeka. Waaqayyo maal godhe beektaa? An maal godhe sin gaafanne Yesuus irraa atiitu Yesuus beekamoo Yesuustu of beeka. Qoy kaati jecha tokko yookiin dhugaaf saba miti manatti na gaafachaa Yaa akkasiif eega garuu miti amma na fakkeenyaaf gaafachaa. Allahan an quraana keessatti ani waaqa nan jenne hin waaqessu. Ati nama waaqan hin jedhin dirqitti Abu Mu'aaziin waaqa jechuu keetii barate takka Abu Mu'aaziin faranjii. Gabaabumatti yoon sitti hime musliimni maaliif dhufe akka dhufe sitti himu? An waan muslima maal beeyta Yesuusun beeytu waan Yesuus waaqummaa Yesuus wangeela irraan argine waan muslima mannatti himta. Sadan tokkummaa mormitaniitu waaqayyo tokko malee Waaqni jiru sadii meessi gaafadhe waan siin jedhu Yesuus waaqa. Yesuus waaqadha Yesuus namadha siin jedheera. Fidi ragaan kan Yesuus namaas waaqas kan jedhu. Hin dubbatiin waan biraa jechuun carraa sii kenne. Maaliif limit gootaree ibsee akkasitti himuu kanatti barbaadde? Aboo wangeelaan fidadhaa qoy. Wallahi wangeelaan fidadha. Wangeelaan sirrii koota daawwit. Wangeela kanatti yoo ta'e amanta. Dhaabbadhu. Akkasumatti naawus. Firii ta'e garuu dubbii namatti fayyisuu dubbii nama fayyisuu danda'u akka qabu beekishii. Namaan ol galchaa qoy. In lallabda yookaan eti yoo nan qaana deemee waan na jedhu. Ani kanaan galfadhaa. Namoota itti lallaba carraa. Nam takka itti lallaba waldaan jirtu. Waldaa miti. Akka hin dhoowwama bakka kanatti. Addisuu assalaamu alaikum. Carraa naa kenni namoonni naa fayyani dhugaa. Namni dhukkubu mana yaalaan dhahi hin jirru dhaabbadhume TikTok irra jirra. Addisuu hin jiru addisuun. Firii ta'e dhugaa amma firii ta'e gaafa firdii garuu ta'uun hin jiru. Manaan ol seenaa qaba akkasumatti. Maqaa isaa. Addisuu. Daqiiqaan kana lallafadha mana seenee daqiiqaa 20. Ati garuu kanan sitti musooma deemtuu na dhagayi. Hin dhagahu. Warra amanee dudduuba deebi'e kana akka gaaffii nan gaafachiifne. Gosa akkan dubbanne isaaniif jalatti. Qaama inni eenyu faadha maanna'u warri amanee deemu. Namuma tokkoyyuu na affeerin na jalatti. Maaf si jalatti na feeree bara of jalatti na feeree. Jechuun akka na gaafataniin godhin jechuu godhan. Maqaa nama si gaafata ishee. Yoo walii galuu dinne kana maan hojii duuba baasee sirraa kunoo. Okay. Wangeela inni amantaami? Dhibba na mana iddoo mudaa qabuun qabu wangeela naafsituu hubachuu dadhabee warra rakkisa malee. Okay ayyee. Wangeela hin qabdaa? Nama rakkisa malee. Wangeela qabdaa? Dhibbatti. Okay. Baafadhume. Eessarraa baafadhu? Wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsuma 16. Takkituma tanuma guyyuu isin dubbiftan sanumaan si gaafadha. Yohaannis ምዕራፍ 3 16 ላይ እንደዚህ dubbisnu sagalee waaqayyo. Dubbisi nama waaqayyoome dubbisi. Waaqayyo akkasitti tokkicha ilma isaa amma kennuufitti biyya lafaa jaallatee jedha. Okay, goobas. Tokkichi ilma isaa sammaan na'u. Kun immoo isatti kan amanu hundinuu jireenya bara baraa haa qabaatu malee haa badu. Ameen. Okay, goobas. Ameen. Ameen. Inni boqonnaa kan hin fudhattaami? Dhibba. Akkas. Boodan didin. Okay. Eenyu tokkichi ilma waaqayyoo? Yesuus Kiristoos. Yesuus miti. Eenyutu Yesuus biyya lafaatitti erge jaalate? Waaqayyotu erge. Goobas. Waaqayyootu ilma erge moo waaqayyoo waaqa erge? Waaqayyotu ilma isaa erge. Ilmi isaa sun immoo eenyu akka ta'e hubachuuf. Holdan. Dhaabbadhu. Itti walitti ittiin makin hin dammarin naa deebiste. Iddooti barbaaddu siin dhage miti.
Dhaabbadhu amma boqonnuma isin halkanii guyyaa lallabdan baga gammadde eessuma ameen humna gooftaan kiyya hiriyaa kana ta'in. amma asirratti har'a gartee ati har'a gooftummaa Yesuus dhiisuuf deemta. Yesuus Kiristoos tokkicha ilma Waaqayyooti moo Waaqayyo tokkicha inni? Yesus Kiristoos tokkicha ilma Waaqayyooti. Goobas Waaqayyo tokkichaa miti inni? Ah? Haa? Tokkicha miti? Inni Waaqayyo tokkichaa miti mi? Inni tokkicha ilma Waaqayyooti siin jedhe. Eeka Waaqayyo tokko inni Waaqaa miti mi? Ilma Waaqayyooti mi inni? Yohaannis wangeela Yohaannis boqonnaa tokkorraa maal Aboo jedha kanaas beektaa? fudhattee walii gala Daawit jedha. Give me my freedom bro. I need my freedom bro. I give you freedom too. Don't worry, don't worry. Let's do that. Let's be fair, okay? I'm only talking about the trials, okay? Thank you. We are reading I the can't speak same verse. English, It's okay, it's okay. some Bareeda. words. It's okay. Don't worry. Afaan irraan kaayyane maaltu nu galche afaan Oromootu nuuf gaa. Waaqayyo nu kanne. Waan jedhe. But you live in America, you can speak Yeah, I do. more than me, okay? Yeah. So waan jedhe. Waaqayyo akkasitti Waaqayyo kamtu ilma tokkicha isaa biyya lafaatitti erge. Atama gabaabumatti haasaan taasaa jirtu. Yesus Kiristoos ergamaadha Waaqayyo moo Waaqadha? An akkas hin Maasaa jenne. fagoo deemte. An akkas hin jenne. Ani Aha. keewwata ittiin dabaluu irraa hin hir'isu. Akka barreeffametti afaan Oromoo abaacaadaa jennee barannee kanumaan barreessinee dabdabba illee walii ergine. Kanuma kana baranne waan takka ittiin Akka dabalu. jedhu Waan jedhe macaafni akka jedhu macaafa qulqulluu keetti Waa- biraatti maal jedha? Dhiifama. Si'a Waaqayyo takkaa jedha. qofa kan dubbadhu naa eeyyame. Si'a takkaa kan dubbadhu naa eeyyame. dubbadhu ayya nama Waaqayyo. Isin ija qabduu garuu hin argitanii, isin gurra qabduu garuu hin dhageessaniidha. Beektaa kutaa macaafa Eenyuun qulqulluu jedhe keessa isa? iddoo ta'etti. Eenyu akkas jedhe? Phaawulos isin. Sifa. Waaqayyotu saba Israa'eliitiin akkas jedhe. Haa jedhu saba Israa'eliin jedha anaa miti eeyyee. Waan jedhe kun ani janiin qaba dubbisu jira. Har'ammoo naaf siitiin jechaadha. Okay, ani nuti jan qabne ana moosii ka jan qabne Waaqayyo alalu. Waaqayyo jedhe. Waaqayyo Ehe. akkasitti tokkicha ilma isaa biyya lafaa tokkicha ilma isaa hamma kennuufitti eenyu biyya lafaatiif kenne tokkicha ilma isaa? Waaqayyotu kenneen. Waaqayyo Iyyasuus biyya lafaatiif kenne malee Waaqayyoon biraa ni jira. Kan isatti amane immoo jireenyaa qabaatu malee Mee abaduu dhaggeeffadha. miti jedha. Sammuu pheenxee sana mee dhaggeeffadha. An waan sana sin gaafanne. Waan sin jedhe Deevid. Maalati jecha Deevid waan sin gaafanne. guutuu lakkoofsa sanaa hawwadhuga. Ifiif rabbi si oofee gartee bosonotii ija tana si galche. Bosonti tun bosono jaalmorroo irraa hamtu. Shanee an shanee daran hama. Shanee pheenxeeti ilaalan. Ofiif deeme namni bosona keessa deemu afaan leencaa sene deemu. Dhiirri maaliif akkachi deemee si dhiisa asirratti nuun kaasii nama waa'ee manatti dubbachaa irraa. Ayyaayya. Hamminni hin jiru beektaa jira. Okay, hin jiru. Waan jedhe Waaqayyo akkasitti tokkicha ilma isaa amma jaallatee biyya lafaati kan. Waaqayyo kamtu biyya lafaa jaallatee ilma isaa kanne. Waaqayyo isa waan hundumaa dura ture isa waanti Goobis. hundumtuu isaan uumame tokkos akkas jedhe. Yesuus immoo Waaqayyo biraati san. Waaqayyodha kan akkas jedhe garummoo Waaqayyo kamtu akkas jedhe? suniyyuu Yesuus Aboo. Kiristoosidha. Afaan Oromooti gabaabseetti Ahaa. nama biraan ol galcha uummataa sin galcha. Waan jedhe Waaqayyoon tokkichi ilma isaa biyya lafaatii kenne san Waaqayyo kami? Waaqayyo deddeemu. masa tokkicha sumati jechaa jirtu kan. Goobas Waaqayyo tokkicha kana malee kan biraa ni jira. Kan ilma isaa Yesuus biyya lafaatitti kan Yesuus erge malee kan biraa ni jira Waaqni. Waaqni kan biraan hin jiru Yesuus Hin Kiristoos jiru. waaqa maalii akkamitti waaqa jenne beektaa? Yesuus akka jenne siin hin jenneen. Ati yaada kee ittiin dabalin akka isin jettan akka pheenxeen jettu akka hedduu. Waaqni tokko Ani malee waan waaqni wangeelaan biraan hin fadhu. jiru. Okay, hin Sitti hima jiru. laguna. Tokkichi san Yesuus immoo Yesuusii miti. Yesuus waaquma isa tokkicha sana keessadha. Akkas Yesuus waaqa tokkicha moo ilma tokkicha? Waaqayyoota erginaan jecha artamiti amma kutaa Ani hin jenne wangeelaa jedhe nama Waaqayyo anamma hafuurri kiyya na seenaa. Wangeellumti innati filatte sun immoo akkasidha miti. Akkana jedha Waaqayyo akkasi tokkicha ilma isaa hamma jaalatee biyya lafaatiif kan nutti jedha. Waaqayyootu Iyyasuus ilma kana biyya lafaati dabarsee kanne. Amma fakkeenyaaf Abuu Mo'aas qalama tokkicha jaalatu kana dabarsee Deebidiif kanne.
Ani qalama moo ani kan qalama kanne? Lakki yaada sana hubadhu yaada qalamaatiin hin ibsan waaqayyoof Okay Yesuus. ayyee fakkeenyaaf ilmoo tokkoon qaba ilmoo tokko dabarseetiin Deevidii kanna ilmoo san ana moo ilmoodha ilmoo kiyya. Kootu ishoo yaada gaarii kaasteem Oh amma my sirratti goodness. haasa'uu Oh dandeenya. akkaman awan hin danda'u Excellent boy. Daawit. Excellent boy naan jedhee sabbo. Dide. David, David, in fudhatta. Sorry, your English No, it's okay. No, it's okay. All right, my son. Gurbaa itti fufi jedhi. Ishoo yaada gaarii eegame fidde maaliifan siin jedhe beektaa? Ilman qaba ilma sana dabarseen kennee jette. Ilma tokkoon qaba tokkichaan jaalladhu ilma kiyya tokko magarsaa jedhama magarsaa kana fuudhee dabarsee sii kanna. Ani magarsaa miti. Eeyyee dabarsitee kennite miti? Ati fakkeenyaaf muwaazidha natti fakkaata maqaan kee. Magarsaa moo eenyuun immoo dabarsee siin kennee naan jette. Magarsaanii qaama kee keessaatii qaama qaba moo hin qabu? Maal qaba qaama kiyya keessaa? Jeneetikii sirraa dhaaleen qabu. Anarraa argame ka ana ta'uu hin danda'u ka inni haa dhaalu malee hin ta'u ka ani magarsaa miti ana bumuwaazi hin ta'u hin jedhamu. Sirraa dhaaleera moo hin dhaalle wantichi? Jeneetikii sirraa qaba moo hin qabu? Narraa argame inni na dura hin argamne ana booda argame haa argamu umriidhaanis na qixaa miti dandeettiidhaanis na qixaa miti abumuwaazii miti inni. Yesuus Kiristoos immoo akkasuma Waaqayyo Abbaa sanarraa sagalee Waaqayyo Abbaa. Kanumarratti walii gallee deemna. Falli kunis formulaan kunis yeroo gorii nama hin baasu waan jedhe Waaqayyo Iyyasuusin erge mana Waaqayyo tokkicha ilma isaa erge kana malee Waaqayyoon biraan jira. Hin jiru. Eessa jira? Okay na dhagee. Yesuus ilma Waaqayyooti moo Waaqa? Yesuus ilma Waaqayyooti. Waaqaa miti mi? Asirratti akkasidha. Akkasidha. Waaqaa miti mi akka boqonnaa kanaatitti? Maal jedhama beektaa? Waan jedhu narra dhis please ani hin barbaadu kana booda bakka anaagee thank you baga dhufte. Inaari namni ta'e amma firdiin hin geenye gaafa firdiin ga'u firdii fudhanna beektaa? La because gafirdiitiif dhis. Garuu har'a uffayyisaan jiru har'a waan fayyaa lallaba David waan jedhe wangeeluma kee didu jirta. Wangeelli kan kee akka jedhu Yesuus tokkicha ilma Waaqayyooti jedha malee Waaqayyo tokkichaa miti Yesuus. Itu didaa jira Yohaannis tokko kaasee moo Yohaannis hin dhaqa. Okay naan dhaqasan si hojii dhaquu sanis dhaquu. Kanuma sittaa booda ammaas akkanuma sittaa. Hin miidhamta. Boqonnaa kanarratti Yesuus boqonnaa amma gartee 3:16 kun ilma malee Waaqaa miti Yesuus hin dhaqasan hin dhaqa. Miti? Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyo Abbaati jedha. Ilma dhaggeeffadhu ana nan gaafatin akka itti hubadheen waan barreeffame Yesuus tokkicha ilma Waaqayyooti malee Waaqa tokkichaa miti keewwata kanarratti. Waaqa tokkichaa miti tokkicha ilma Waaqayyoo ta'e. Goobas walii galle Yohaannis takkaan si dhaqa. Okay ayyee Yohaannis takkaan ol ba'a. Okay goobas asittis. Okay akkana jedha tokko Faransi dubbisa ayyee walii galle jiran as sajjalu akkana jedha. Sagalichi banaddo. Deem ammoo. Akkana jedha. Sagalichi jalqaba waan hundumaa dura ture. Miti? Sagalichis Waaqayyo biraa ture. Suuta takka deemna qaal baqaal. We go word by word. Kalam bil kalam. We go step by step. Thank you. Sagalichi jalqaba Waaqayyo bira ture. Lammaffaa sagalichi jalqaba waan hundumaa dura ture. Okay sagalichi jalqaba waan hundumaa dura ture mi? Eeyyo. Goobas sagalichi Waaqayyo bira ture. Miti? Eeyyo. Goobas sagalichi ofii isaa sagalichi Waaqayyo ture jenna. Sagalichi ofii isaa Waaqa ture jedha. Okay? Qalamaan amma sii baasa. Okay. Akkasuma naabsi. Maal gochuuf turte? Okay, siif hin godhuu dhiise. Okay. Amma waa meeqa qabna laal? Iskiriinii showuu na gochuufi? Ittiin si garsa jedheeti si hin garsiisu. Laal. Kuni sagaleedha. Kuni Waaqayyo jennu. Okay?
afaanuma fakkeenyuma Yesuus fakkeenyaan barsiisu ture yeroo baay'ee lamisaale for example jedhanii barsiisan. Okay. Sagalichi kunis sagalee beek. Kuni sagaleedha kuni waaqayyo. Okay. Kuni waaqayyo. Diimaan kun gurraacha kun sagalee akkana jedha. Sagalichi jalqaba waan hundumaa dura ture. Fudhattee? Eeyyo. Ammas kanuma deebi'e lammaffaa. Sagalichi kun ammas sagalichi waaqayyoo kana bira ture. Sagalichi kun waaqayyoo kana bira ture. Miti? Okay. Deebi'ee amma sadaffaas sagalichi ofii isaa waaqa ture. Maaltu waaqa ture? Sagalichatu waaqa ture. Waaqa meeqaa wal bira jira jeemma? Afaan Oromoo ani I don't know afaan Oromoo seerloo. So gaaffii keetti hin deebiin gaaffii sana irratti walii galle. Ayya na gaafadhu. Isa kanatti deebina. Ayya. Kun sagalee waaqayyooti macaafni qulqulluun. Saayinsii ati saayinsii kitaaba hunda dubbistee ofii kee hubattee beektaa? Kana naamani. Baradheeti. Yesuus isin Namatti barsiisuu yookiin immoo barsiisaan sagaleen waaqayyoo ofii fi miti sammuu waaqayyoo naa kenne. Na gaafadhu kaa gaaffii jechuun nama gara biraa nu jalaa deemti waan kana irra deebina. Baratteetu miti kanatu hubattu yookiin immoo barsiisaan si barsiiseetu hubatta miti? Yes. Sagaleen waaqayyoo immoo sagalee namni barreesse saayinsii gararraa akka ta'e beektamoo hin beektu? Hin beeku. Ani immoo kunoo sitti nima sagalee waaqayyoo sagalee wanti hojii ergamootaa keessatti maal jedha beektaa nama Itoophiyaa tokkotu macaafa qulqulluu baatee deema ture namichi suni akkasuma ilaala malee hubatu beektaa isaa booda ergamoota keessaa tokko ergamoon Yesuus Kiristoos keessaa tokko gaafa waaqayyotti mudhaqee isa hordofee namicha sana macaafni kun sii galaayii jedhe macaafa Isaayyaas keessaa dubbisaadha beektaa? Jedhu wayyee amma gara as deebina ofiif Yohaannis takka takka akkamittiin naaf galaa yoo namni naaf ibse malee jedheen. Kanarratti namichi sun duukaa bu'ee ibsee fi akka inni hubatu taasise. Kanaaf iyyuu sitti himaan jiran immoo akkati hubatu. Okay, baganatti himte. Kutaa kanarratti sagalichi. Amma kanuma naa deessu bakka tun si takka barsiisaan akkana biyya lafa raasiin barsiifne. Kutaa sanatti si deebi'aan jiran. Okay, kanuma dubbanna. Herregni waaqayyoo immoo herrega namaarraan gargari. Herrega waaqayyoo herrega namaarraan gargari. Herregni waaqayyoo kam herregni waaqayyoo. Gaafa yes laal herregni waaqayyo duriis takka jettuun takkuma waaqayyo birattis takka jechuun takkuma. Lama jechuun lama waaqayyo biratti. Qulqulluu ammoo iddoo biraa maal jira beektaa guyyaan kuma tokko isa duratti guyyaa tokko guyyaan tokko immoo isa duratti guyyaa kuma tokko jedha. Okay, sirriidhaa yaada namaatiin gaafa laaltu tokko akkamittiin kuma tokko wal qixa. Kumni tokko akkamittiin tokko hojii wal qixa. Waaqayyo biratti waaqni meeqa? Lakkoofsa sana si gaafachaa hin jira wani. Wallaahi wayya. Okay, amma kana deema kana qofa yoo kanuma takketan Yohaannis takka takka naa fudhattee addaa galle waan jedhe amma kuni maaliin siin jedhe reefu? Kunis wanti sagalee naan jette. Kunoo maaliin jedhe? Sagalee chi waaqayyo bira ture jettee. No, kuni sagaleedha. Kuni waaqayyo, okay? Sagalee waaqayyo bira turte sana. Dhaggeeffadhu. Ammarra deebi'a. Sagalichi jalqaba kuni sagalee gurraachi. Qayyinnaa tokko. Kuni waaqayyoodha. Kuni sagalee. Na jala deem. Yoo baan gargar miti wantichi situ nu banne sitti nima kootti na dhaggeeffadhu gara. Ati seerloo afaan Oromoo baratte? I have learned it really. Okay. Bira jechuun keessa jechuudha. Bira jechuun keessa miti garuu amma fakkeenyaaf. Okay, hayya gooba. Jecha bukkee jedhu nuti cinatti beekna. Cinaa bukkee near, beside, inside, outside, on. Bukkee jechuun immoo arrabadha beektaa gara baalee. No, naannoo biraati. Bukkee jechuun duuba jechuudha, cinaa jechuudha, jimmatti akkasitti afaan seeroo afaan Oromoo hundanaan beeka, naannoo hundanaan beekan. Naagalee jiran hunda isaanaan beeka. Kan wangeelaa kunu seera luqa afaan Harargeeti miti afaan naannoo keetiiti malee afaan naannoo hundaati miti. Mana dhaggeeffadhu. Jireenya siif kennu garuu dadhabuu isaatti baay'een gadda. Kanaafan sitti dubbachaa. Kana booda sin gaafadhu achitti waliigallee Yesuus akka ilma waaqayyoo ta'e akka waaqayyoon ta'een waliigalle asittis Yesuus akka waaqan ta'een waaqa lama asitti aameen jettee deemtarra fudhatte dhaggeeffadhu. Sagalichi na dhaggeeffadhu Daawit koo maal taate yaaladha na waaqayyo. Dhagaan jira. Kuni waaqa. Ani fakkeenyaaf kuni waaqa jechuun cubbuudha kuni waaqa jechuun sagalee jechuutti illee hin jiru fakkeenyumaan sii godhe waa lama waan irraa dubbachuu jirru
waaqayyoo fi sagalee. Okay? Hayyee akkana jedha. Kuni waaqayyoodha kuni sagalee. Sagalichi keewwata san dubbisna la kun seera uumamaa takka waan keewwata Yohaannis takka takka. Sagalichi kun ola sagalichi kun. Sagalichi jalqaba waan hundumaa dura ture. Maaltu waan hunda dura ture? Sagalee. Goobas. Sagalichi waaqayyo bira ture. Maaltu waaqayyo kana bira ture? Sagaleetu ture. Sagalee tanaatu waaqayyo bira ture. Hayyee. Afaan Oromooti ammasitti. Okay. Sagalichi jedha ammas. Sagalichi ofii isaa Waaqa ture. Waaqa ture. Maaltu waaqa ture ofii isaati? Waaqayyootu waaqa ture moo sagalichaa ofii isaa waaqa ture? Sagalichatu waaqa ture. Goobas waaqa meeqa arganne? Waaqa tokko arganne. Okay, nagee. Sagalee waaqayyootu waaqayyo bira ture, sagalichatu waaqa ture. Deem ayyee fixadhe sirra. Thank you. Addisuu jirtu? Baay'ee akka takkan qabu badiin hojjennee jedhe. Eenyu akkas jedhe? Addisuu? Oye, Nagaan siif haa ta'u? ini fillee haa ta'u. Baga jiraatte. Kiristaana moo Islaama? Kiristaana. Okay. Mata duree kana argite? Yesuus nama moo waaqaa jedha. Ayyee deebise kanarraa takka deebise. Waaqan jedha. Ragaa kanni bakka. Ragaa kanni Yesuus waaqaa kan jedhu. Kallattii qalba qaalii san direct speech. Akka itti waaqa ta'e naan hin jedhin. Iddoo ammaa isin haasaa turtan wangeela Yohaannisii boqonnaa nama tokkorraa kaastanii irraa dubbisaa turtan. Ayyee. Sagalichi jalqaba waan hundumaa dura ture. Eenyu sagalichi? Maannoo sagalichi san? Sagalichi. Eenyu sagalichi? Maqaan hin jiru achi. Sagalichi waaqayyo bira turedha. Sagalichi ofii isaa waaqayyo turedha. Inni kun jalqabee waaqayyo bira turedha. Wanti hundinuus isumaan ta'e waan ta'e keessaa isa malee kan ta'e tokkollee hin jiruudha. Jireenya isa keessa turedha. Jireenyichis ifa namootaa turedha. Ayyee. Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 6 irratti immoo sagalichi nama foonii ta'e nu jidduutti ifa biyya lafaati. Ani karaadhaa jedhee dubbate. Haa jiru sana mee dhaabbadhu afaan Oromooti ammoo walii galuu jirra. Jechuun salphatti garaa salphaa akka namaa galu. Waan qalba qaaliitii fi direct speech sii galaa miti jechuun waan gartee kallattii fi alkallattii sii galaa miti addisuu qaba. Viidiyoo ba'uu ni dandeessaa? Natti tola. Okay, ishee. Hayyee waan jedhe wangeela macaafa kana keessatti waaqayyo abbaan kallattiidhaan ani waaqaa jedhe moo hin jenne? Kallattiin. Eenyu? Waaqayyo abbaan kakuu moofaa keessatti jedheera. Jedhee jira. Yesuus Kiristoos bara kakuu haarawaa dhufe moo bara kakuu moofaati? Yesuus Kiristoos ilaa amma war kutaan kun kan inni haasa'aa jiru. Waan si gaafadhe qofa deebisi ka waan si gaafadhu ijoo gaafii kiyyaatti deebina. Yesuus Kiristoos bara kakuu moofaa keessa dhufee biyya lafaa barsiisu ture moo bara kakuu haarawaa dhufe? Jechuun nu amma kutaa kanarratti haasa'aa jirra mitire. Eeni haasa'in waan si galchuuf deema waan dubbii waan si galin. Akkasi jechuun akkasii mijatu qofatti haasa'uun qabdan kaa. Akkanaa mijatu waliif galla woomarratti walii gala waan jedhe. Okay, waaqayyo abbaan ana malee waaqayyo hin jiru jedhe moo hin jenne? Basirraa hin gabaabsaa. Waaqayyo abbaan moo? Amma gaachi waan ati hin hubanne gaachi keessatti. Waan ani hin hubanne dhiisi waan siin jedhe. Yes, waaqayyo abbaan kakuu moofaa keessa bara Museedhaa bara Abrahaam bara raajoota asiin dura ana malee waaqayyo hin jiru jedhe moo hin jenne? Isa immoo Yesuus Kiristoos iyyuu gummoo ana malee afaan Oromoo irra si deebi'u jira. Ani gara abbaa siin jedhe gara abbaa isa okkee waaqayyo irra waaqummaa irra si gaafachuu. Na dhagaan jirtu makkattan sitti haasa'an yoo deebite yoo namni wal dhaggeeffatedha kan wal hubachiisuu danda'u.
namni yoo wal dhaggeeffate miti wal hubachiisuu kan danda'u. Yaa addisu ko Ooyyee. waan jedhe Waaqayyo abbaan ni dubbatama hin dubbatu. Waaqayyo abbaan ni dubbata. Wangeela kakuu moofaa keessatti ana malee waaqni biraa hin jiru, ana malee waaqa biraa na bukkatti hin godhatinaa jedheemu hin jenne Waaqayyoon. Abbaan. Jedheera. Okay, Yesuus Kiristoos ana malee Waaqayyo hin jiru jedhee beeka. Waaqayyichi eenyudha? Oh my goodness. Amma bar Waaqayyichadha wallaalte. Waaqayyichi eenyudha? Waaqayyo abbaadha. Ilaa kottu jalqaba duraayyuu yeroo Waaqayyo yeroo jalqaba duraa nama uumu. Aboo uumaarra hin jiru. Yesuus waaqamarra jira uumaarra hin jiru. Waan siin jedhe afaan Oromoon si dubbise. Yaa addisuu gammachuu. Waan jedhe si dhaga'u jira siin dhagaa. Dhugaa na hubachiisin jenne. Naa deebistee bar. Ilaa na dhaggeeffadhume. Waaqayyo abbaa ana malee ana bicha ana malee Waaqayyo hin jiru jedhee moo hin jenne Waaqayyoon abbaan Waaqayyoon Waaqayyo kan jedhamu kakuu moofaa keessatti. Ifa manaa godhiti. Ifa manaa godhiti. Amma anis amma otoon si dhaga'uu didee zim jedhee yaada mataa koo qofa as Yaada mataa gubbaatti kiyyaatti miti bar. haasa'ee yookaan immoo bakkatti jechuun dhaggeeffadhu jechuun amma bar macaafa qulqulluu keessaa miti iddoo barbaaddeyyuu akka nama amansiifachuu danda'utti kutaa adda addaa walitti fideetoo nama amansiifachuudhaaf jedhee waan argee fideetoo zim jedhee iddoo tokko tokko walitti lukkiseetoo walitti fidee kukkutee fidee nama amansiifachuu danda'a. Garuu kun amma kutaas an waan si gaafadhe yaa abdi gaba daqiiqaa laala amma daqiiqaa meeqa abbi daqiiqaa si biraa daqiiqaa afuriin see daqiiqaa shanii jaha daqiiqaa sadii booda kan biraan galcha. Waan jedhe Waaqayyo abbaa malee waaqni biraan ni jira. Waaqichi eenyudha amma Waaqayyo ilaa. Okay, nageetti. Ani amma bar Waaqayyo That's abbaa it. waaqa miti hin jenne. Thank you. Deem. Biraa maal goota. Hin dantoon akkanaan mataa ardii dhabbaa isaan qanaa fi kana hanqanaa una fitte feenteen. Wallahi qottame. Hai ajaa'iba waan gaafadhe malee maali uummanni osoo beekanii. Wallahi boqonnuma isaan itti amanan yoo itti fiddeen fudhatan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Harka baafadhaa feenteen gaafii kana deebistan. Anis jum'aafiin deemu deema deeqaa fudhan booda. Way maqaa isaa dhageeboo abolu dhageeboo na dhageeyye waan si gaafadhe deebise. Way keessaan itti argataatis geemaan taphachuutti hin jiru dhaabaa gattaa sagalee irra jira geeman itti arganiisa. Maqni sun eenyu naan jedha bar. Sarah, I'm not taking host. I was inviting somebody. I was discussing something about religion. Sorry. Nothing again. Oromo tatos. Okay. Sarah, sorry, sister. Just I don't want to play the game. Okay, may eenyu jira? Blocking is equal. I'm gonna block you from now. I'm gonna block you. Okay. Alright, let me block you. Let me block you. Let me block you. Let me search your name and block you. Block you. Do not show. Injirtu. Penteen mee? Addisuun deebistu maa ergatta? Ani waan si gaafadhe malee waan dhiisi. Si dhiise addisu waan hin galchu. Walii galuu dinne. Penteen ergatte as keessa hin jirtu? Nama tokkoon barbaada. Hawlaan. Abdii Gaanar. Islaam moo Kiristaan? Pentee dhabe boos keessa yaaqee. Maqaan. Sokkee. Penteen jaamiti ijoollee. Eenyu galchitan? Kiristaana moo Islaam? Abdii. Abdii. Wayye. Nagaan siif haa ta'u. Siifillee nagaan haa ta'u.
Akkam abbo. Bahimee viidiyoo kottu kaa nama waaqayyo. Jirra galata waaqa. Kottu viidiyoo kaa. Akkas. Ameen akkan abbo. Hin dadhabdee maal taate? Hojii hojjechaa wallee hin dadhabne. Afura boqoddu maal afura. Is okay biyya lafaa wanuma xaaran nyaatanii. Kiristaanaa? Kiristaana. Pheenxee ortodoksii? Pheenxee dhaboo. Ortodoksiin islaama moo kiristaana? Kiristaana. Maaliif ortodoksiin Jedhu isaan an garuu isaan ta'uu beeka an kiristaanatti isaan beeku. Kiristaana beekta maaliif kiristaana hin ta'in ati? Ortodoksii maan ta'in? Ana ofii koo kiristaana. Ana ofii koo kiristaana akka Ortodoksiin kiristaanaa mi? Ay maqaa abbaa fi ilma furoo qulqulluutti kan amanu hundumtuu kiristaanatti. Kanaafuu ortodoksii maaf hin ta'in jedhe. Maaligaa amantiin dhuunfaadha. Ortodoksiinis kiristaana atis kiristaanaa mi? Kanaafuu tokkuma kamaa isaan hin ta'in jedhe sirraa dhiise sanayyee Yesuus siif waaqa moo nama? Waaqa. Goobas. Yesuus waaqa miti ani waaqaan qabaa kan jedhu wangeela irraa sii kennu. Akkam beektaa? Abuumaas amma Ayyee ishee. Akka sheeka tokkotti rabbi tokkichatti kan itti amantu. Akkas. Ani immoo Yesuus Kiristoos Waaqayyoodha jedhee san isatti amanaa jiru. Wangeelli kan kee Yesuus waaqaa miti jedha kaa. Yesuus waaqa miti eessatti jedha. Siifin kana wangeela ni qabdaa moo kanarraa sii baasee si argisiisa? Achumarraa baasee anis siin kenna akka Yesuus Kiristoos waaqa jedhe. Kanaafuu wangeelli kee warra kutee jechuudha. Bakka takka waaqa jedha bakka biraa waaqaa miti yoo jedhee warra kute kan fudhanna. Dubbiin galumsa qabaa hin ariifatte malee gasittee dubbistee mee dubbisi jecha. Ishee ayyee wangeela ofirraa ni qabda moo kanumaan sii dubbisa? Kanuma dubbisi hin qabu. Okay wangeela Yohaannis boqonnaa 20:17. Ishee. Siifin banaa kunoo nama waaqayyo. Haadha manaa qabdaa gaa'ila godhatteeti. Baaba maal eessa ola deemaadha? Ganaadha. Naafata. Mochee. Okay ishee si hafata hin dhufa. Waaqayyoon gartee gaa'ila isii si jaalattu qulfii isii si harka kaayera si harka kaa'u simboo fi araara mana kanas siif haa galchu. Okay 20:17. Okay akkana jedha. Dhaggeeffadhu abdii koo ishee akkana jedha. Yesuus Kiristoos wangeela Yohaannis boqonnaa 20:17 akkana jedha. Yesuus Kiristoos immoo ana hin qabin jedheen Maariyaam Magdaleeniin. Ani ammayyuu gara abbaatti ol hin baane gara obboloota kootii dhaqi jedheen. Gara abbaa kootii fi gara abbaa keessaniitti akkasumas gara waaqayyoo koo fi gara waaqayyoo keessaniitti ol naan ba'a jedhii isaanitti anaaf himi jedhee ishee abboome jedha. Kanaafuu aboo waaqummaas hin qabu waaqas miti jechuu barbaadda ka. Kun ani hin jenne ka gara waaqayyoo kootii fi waaqayyoo keessanii ol naan ba'a. Achuma mee Yohaannis boqonnaa 14 dubbisi maalidha? Eessa immoo dubbisi? Yohaannis 14 moo? No asitti Yohaannis 14 Maatiyus 28:18 akkasidha. Maatiyus 28:18. Waaqayyo ani waaqa irrattis lafa irrattis abuuf naaf kennameera. Inni kan okay goobas kanas eenyu kenneef? Waaqatu kenneef. Innis aboo waaqummaa qaba. Fooniin dhalateera. Hold. Waaqa kamtutu waaqa eenyutu waaqa kamtu Yesuus amma fakkeenyaaf qalama kana Abu Mu'aaziin naa kenne jette hin qabdu eenyu sii kenne duraan Abu Mu'aazii qalama sii kenne qalama ni qabdaa duraan hin qabdu anaas sii kenne inni kun kallattii fooniin haasa'ama. Okay kallattuma furaatiin Yesuus Kiristoos lafaa fi waaqa irratti aboon naa kennemte eenyu kenneef tokko kan fudhatu tokko kan kennu eenyu kennee fi eenyu fudhate. Kun siyaasa fanaasama amantiidha malee afurra akkas hin jedhu. Afurri kam jedha iyyee naayim abdii. Afurri. Sagalee waaqayyo kanatti lallabanii dammaqee kee maqaa isaatiin gartee sirra haa rukutu dammaqe ka. Heena qabe shabakaanu
dandeessisa beektaa. Hayyee. Hin cufatte. Hayyee maal jedhe? Waaqayyo maal wal eenyu akkamiidha beektaa? raajii dhugaa dhaggeeffachuu jirta moo raajii sobaati? Raajii dhugaa Yesuusiif wangeela malee hin jiru. No kaamma dhaggeeffachuu jirtu kana TV irraa dhaggeeffatu raajoota sobaati moo raajoota dhugaati? Raajota sobaa fi raajota dhugaa raajonni sobaas ni jiru raajonni dhugaas ni jiru. Ka dhaggeeffachuu jirtu kan sobaati moo kan dhugaati abdi? Ati miidiyaa kanarraa kan itti ilaaluu jirtu haasaan haasaamu kan dhugaa moo kan sobaati? Ani waan dhugaa naa Sheekiin lallaba sitti lallabu kan dhugaa moo kan sobaati? Quraana keessa sheekii dhugaa fi kan sobaa kan jedhamu jiru wangeela raajoota sobaa baay'ee maqaa kootiin dhufa jedhe dinqii adda addaa maqaa kootiin hojjetan jedhe guyyaa boroon isin irraa fagaadhaan isin hin beeku deemaa gara ibiddaan jedhaan jedhe. Hojii isaaniitti isaan keessaa kaa jireenyattis badiisattis. Ati ma raajii dhugaati moo sobaa hordofuu jirta? Ani dhugaa dubbii tokkicha hordofuutti jira dhugaa dubbii isa kan Yesuus Kiristoosii fi wangeela irra jiru san. Beetii ta'eeti. Okay, Yesuus Kiristoos gara abbaa kootii fi abbaa keessanii gara waaqayyoo kootii waaqayyoo keessanitti ol naan baa jedhe. Yesuus waaqa qabu moo qabu? Yesuus abbaadhaa ilmaa hafuura qulqulluudhaa waaqa biraa ergamee bifa namummaatiin biyya lafaatti gadi bu'e. Abdi Yesuus abbaadhaa? Anaaf abbaadha. Siif hin beeku. Okay. Kanaafuu Yesuus ni kijibee? Karaanis jireenyis dhugaanis isuma. Yesuus abbaadhaa hin jedhe boo? Pheenxeen akkana hin amanu. Ana malee eenyuyyuu gara abbaa dhaquu hin danda'uudha. Raajii sobaa sin lallabee. Ana malee eenyuyyuu gara abbaa dhaquu hin danda'u hin jiru. Wangeela hin dabsin. Wangeela hin dabsin. Hin bee. Dabsaan jiru. Waan jedhe Yesuus Kiristoos waaqayyoo kootii fi keessanitti ol naan baa jedhe. Waaqayyoon inni itti ol ba'u san kami? Kan eenyuti? Gara abbaa keenyaa dhaqa. Innis abbaa keenyaa Yesuus Kiristoos. Abbaa meeqa qabdaati? Tokkoon qaba. Tokkichi san eenyu? Tokko waaqayyo abbaa, waaqayyo ilmaa, waaqayyo hafuura qulqulluu isaan ija tokko ni ilaalama. Yesuus ilma moo abbaadha? Yesuus ilma. Abbaa mitiimi? Abbaadhas ilmas hafuura qulqulluudhaan immoo aboon kennameeraaf abbummaadhaafis waaqummaadhaafis. Abbaa kamtu abbaa kamiif kenne? Abbaatu abbaa kenne? Amma timee? Ayyee ammaan himee? Falaasama amantii rabsuuf jirta moo dhugaa Yesuus Kiristoos adda baasuuf jirta? Hin fudhattu bara ati hin amantu wangeelatti ati mormitu wangeelaati abdii maaf didda Yesuus Kiristoos gara abbaa kootii fi abbaa keessanitti ol naan baa gara abbaa kamii ol baa yoo inni abbaa ta'e gara waaqaatti abbattiin ol baa jedhe abbaan Yesuus eessa jira? Abbaan Yesuus waaqarra jira. Goobas waaqayyoon Yesuus eessarra jira? Waaqayyoon Yesuus eessarra jira? Amma ati amantee samanuu baattus Ana dhiisika abdii kan koo dhiisi waan miira keessan gadi nama waaqayyo si jaaladha amantiin adda taanus Oromoodha dhiiraas biyya farda. Ani dhiisi ani akkas miti. Ani arrabsu yookaan waa sirraa baruuf si barsiisuu waan dhufe. Beeke wallahi dhugaa waaqayyo gooftaa tokkicha sama isa hin duune isa jiraata isa nyaanne waan jedhe ana akkuma waanummaan kun jechi kun sii galu kontekstiin waan jedhu waaqayyo kootii fi waaqayyo keessanitti ol naan baa jedhe Yesuus waaqa qaba moo hin qabu? Akkeedhas iddoo tokkottis na dhaggeeffadhu. Ayyee. Ani gara abbaa nan nagaadha. Okay, abbaa eenyu? Gara abbaa isa ergee. Kanaaf Yesuus abbaa ni qabaami? Okay, waaqa ni qabu moo hin qabu? Waaqayyo tokkichaam na dhaggeeffadhu ati hafuura qulqulluudhaan gara biyya lafaa dhufe fooniin dhalatte malee isuma achirraa dhufe. Ati sibiilaan dhalatte moo fooniin dhalatte abdii? Fooniin dhaladhe. Allaqee namni sibiilaan dhalate hin jiru. Waan si jedhe Yesuus akkuma abbaa qabu waaqayyoon hin qabu moo hin qabu? Jecha keedhamu kanan beekus hin jirus kun garuu waaqayyo Yesuus waaqa ta'uu isaa nama nan beeka. Ni qaba hin qabu jedhe. Afaan kootiin dhugaa nan ba'a. Okay, afaan dhagee si dubbisa wangeelaan si dubbisu jira. Si argisiisu itti garagalchee jiru wangeela si argisiisu. Si argisiisu. Okay. Ishi sin argisa akkasuma dhaabbadhu hin dubbista. No akkasumatti. Nama dubbisee nama qaree tokko miti ebboo. Qoy akkamisa. Akkasuma naafsi kuno. Okay. Amma si mul'ata moo siif hin mul'atu gara qalama kana amma dubbisee bakka kana keewwata kunoo laa bakkuma kana gara
Eeshi. Ni Qoy. garta laakuno gara waaqayyoo kootii fi waaqayyoo keessaniitti jedha. Waaqayyoo kootii fi keessan eenyu jedhe? Dubbise kaa. Maali argaan jiru achi xiqqoosi. Qalamaan si ergisaa qoy qalamaan qoy akkasuma naaf seeyyee. Laal bakka kana dubbise laal kun olaal. Laal qoy siin garsiisaa. Eeshi. Gara jedhame kun olaal gara waaqayyoo kootii fi waaqayyoo keessaniitti onnaan ba'a jedhi isaanitti anaa fi mijadee ishee abboome jedhe. Jedhamoon jedhu akkas akkaan jedhe kanamma. Jedha. Okay, Yesu ni kijibe moo dhuga dubbate? Haala Yesuus haa ta'etu sabaree dhugaa dubbataachi. Kanaafuu waaqayyo qabamoo qabu Yesuus. Waaqayyo inni ofii masaafuu waaqayyoodhaa waaqayyoo qabaa. Kana ni kijibeemi bakka kanatti kijibaami? Hin kijibne maali yaa? Okay, waaqayyoo koo fi waaqayyoo keessan jedhe. Waaqayyoo kootii fi waaqayyoo keessan. Dhuga moo soba? Waaqayyoo koo fi waaqayyoo keessanitti ol lambaadheeni. Dhugaadha moo soba? Egaati. Hin fudhatin dubbii Kanaa Yesuusin ani dubbii kan koo hin fudhatin dubbii kan kee hin fudhadhu. Dubbii kan kee dhibba jechaa oltu hin fudhadhu. Dubbii Yesuus ni fudhattamu hin fudhattu. Nan fudhadhu. Waaqayyoo kootii fi waaqayyoo keessanii jedhe. Waaqni qabu moo hin qabu Yesuus akka boqonnaa keewwata kanaatitti. Akka keeyyata kanatti waaqayyo abbaas qaba abbaa isa ergi. Okay, waaqayyoon abbaan Yesuusan siif maal ta'a? Abbaan Yesuusan siif maal ta'a? Abbaan Yesuusis sanaaf waaquma. Okay. Yesuusis siif waaqa abbaanis siif waaqa? Yesuusis abbaafis kan garaagar baatan jiru hafuurri Okay, kallattiin amma nama waa barate maybe ani barumsa hanqa keetis hin beeku nama waa barate na fakkaata. Waan jedhe Yesuus Kiristoos gara abbaa kootii fi abbaa keessan gara waaqayyo koo fi keessanitti ol naan baa jedhe waaqa ni qabamoo hin qabu. Narraa biraan galchaa. Afaan Oromooti. Afaan Oromoo si galaa? Yesuus Kiristoos gara waaqayyoo koo fi gara waaqayyoo kootii fi keessanitti jedheen barattootaan ol naan baa jedhe. Yesuus waaqa ni qabamoo hin qabu? Waaqayyoo ni qabamoo hin qabu? Amantus amanuu baatus waaqayyo waaqa Yesuusis waaqa karaan isbaanis amanus amasitti nama dhagee amantus amanuu baatus pheenxeen wangeelan fudhattu. Naaf hin fudhatu. Dem. Agarti arra sii galee kun walii hanqa kanan dagattu wangeela dubbisii kootu dadhabdee jirta arree. Ajaa'iba rabbi. Maali jedhan wammanni wangeeluma ofii diduumoo? Oh my goodness. Salaannis na dabru jira bakka. Akkasi asuma irratti rukkota. Asuma irratti. Taphtaaf godha mana imoo keessa jirra. Asiis nasiiban numa dhufna inshaallah. Reen shaadaa barsiisaa jabaadha inshaallah ta'ala rabbi isiniif haa laaffisu. Kanumaan jaa barsiisaa. Beetiin isaa dhufteerra. Deemuun jiranii. Masjida noo jedha qofeeti. Beeti. Viidiyoon baasaa qo'e. Viidiyoon isinii baasa mucaa tana kana. Arra galgala kana gaa'ila isin. Kana viidiyoon bu'anii nama ga'e kana. Akkanatti dhaabbate. Nama ga'e kana keessatti viidiyoo baastaas. Jirtus. Akka jedhan dubartii fi nyaata asheeta wayii kuduraa ija keessa ilaalanii bitatan jedhanii ija keessa as ilaalanii as bahe. Kanuma si fuudhani sila. Lakkee dhiisaa ustaas hin ta'u. Waaqayyo tokko as jana jenu sitti haa Shari'aan eegu nun galgala eeyyamu. kana. Shari'aan hin eeyyamu. Shari'aa jetteen seefar. Shari'aa jetteessa. Shari'aan nun eeyyamu. Ati maan nu jalaa goota gisee nuti wangeela lallabnu ganda cammee malee uummanni asitti wal nu arrabsaa warra rukunnaa. Irra dhugaa isin dhaggeeffadheen kolfaanii isinuma jala taa'e. Galchadhaa lallabadhaa ni nan dhaggeeffadha. Akkasuma ati naafeeti walitti hin lallabnu wangeela. Naafi roobeeraan tokkoo fi ati walitti hin lallabnu roobeeraa tokko. Cammeenis walitti hin lallabnu. Uummata wal kabajnu warra kaan warra wal arrabsuun. Arrabsoo taate sagantaan yoo fedhe. Tokko malee nama fitti naquu liyan nama dila fitti naqee gurraana dhukkubaan danda'u obbo. Yataa abbaatu. Olaal. Rifeensa keenyas laalaa kun olaal. Maashaallah. Akkuma kan koo gaa rifeensi keessan. Irraa hin Ampuyyuu cireen. ni caala. Hin caala wallahi. Dubartii ammas irraan hin rakkitu moo. Amma dhuftee faanaan lolti. Eenyu
maqaasiin dha'u hin danda'u. Warra hojjetan godhatti. Biyya lafaa irratti maqaa nuun balleessina jedhan. Jirtu akka biraati nagaa hojiin. Hin dubbattu. Bareedaadha hundumtuu. Dalagadhu. Ilma dalagattaami halkan daleedama guyyaa. Dubbachaan jira. Like guyyaa dalaga malee. Okay, raftaami. Guyyaa dalaga malee. Raftu? Halkanii kaayee halkanii rafuudha malee. Oh, ati warra akkuma Itoophiyaa halkan rafu bareeda. Ni rafa malee halkan. Warra guyyaa rafuu jira bar. Warri guyyaa rafus ni jiran. Hanga feete bareeddee fuula dhiqattee hin dhuyiduu jette Oromoon dhugamoo soba. Bareeddumina fuula. Dhugaadha. Kasika eeka bareeddumina miti jedhan gartee haalaa fi amala waaqayyootu uumamaan namaa kenna sansakkaa ofii gartee bifa waan adda addaa bichumaatu uffataas tolfataa jedhan dhugamoo soba. Dubartiin rifeensa qabaachuu baattu dhiira biratti dubartumaa jedhan akkuma karkarroon booyyee bira bareeddu. Dhugaadha. Dhuga jettee wanda amma kana boqonnaa kana jira akka wangeelaa dhuga abumaas biratti gooftaa fudhattee siin jedhanii deemu. Dhuga waliif fida nama sagaloota nama waliif sii fidanii waliif sii dammaranii. Biyya lafaa. Maali jarana gizee namni akkana yoggaa biraatu rakkina wayitiif hin dhuftanii maa akkana dhuftan gizee nama wangeela lallabu. Rabbi rahmata isiniif haa godhu. Daqiiqaa jaan wanni naafeef hin bara Galchadhaanii bakka jala. La deemuuf beekti ta'e. Jalan turaanii nagama siin gaafachuuf Si boodan galchu boodaan dhufa guyyaanis jummataa beekti tana bira guyyaa walakka jira gara masjiidaa ba'uu fi namatti nama tiktookiin kun nama jira imoo irra tureetu maana. Nagama siin gaafachuuf. Ishi eebbifame jiruu bareedduu jiraadhu. Naman rukutus raayyaatti sabiyyaa naati sirraa dhorka narraa dhorki bakka jirtutti. Ustaadaa sirraa dhorka darasootaa sirraa dhorka barsiisota narraa dhorkii siin jedheettis faarfattullee kana walitti dhaammanne maqaa waliin balleessu abshir wal jaalanna hundinuu. Hayyee jiran maal jettee Heydar kootu mee takka dubbadhu ayyee daqiiqaa lama kana naan baabas. Heydar maal jedha jiran abuumaa fi bar malee ani dhugaa rabbi. Ustaaz daqiiqaa miti sabbar zeenaa jira nama sadii afuritu qophaa'ee abummaa irraan shaataa qabachuudhaaf qophaa'ee jira. San keessaan sitti sa'a si mijaa'u goota. Akkas namni kun tokko 600 kanaaf viidiyoo waraabee jira. Viidiyoo haala hawaasni keenya bilaashattii fi mallaqaan umraa deemullee sirreessee viidiyoo illee waraabee jira. Ustaaz uummata kanatti rabbi sodaadhu namni kun tokko 600 kun fooloo nama godhu viidiyoo isaa jiran. Amma fudha namticha kana osoo rifeensirra jiru osoo malaaxaan taane dafaa godha. Osoo du'in namni uummata yeroo du'e fooloo nama godhu. Ustaaz wal biyya keessa qabsaa'uutti jira. Lubbuu xiyyaafis uummata kiyyaafis mootummaa kanaafis haga humna kiyyaa islaamummaafis bar ustaaza fuudha dhabee hafee bar dhaabbadhee hafee baran. Woyne ani haa fuudhamu obbo. Haadha manaa qabu ilmoo qabu distii qabu mistiin qabu sirrii miti wallaahi. Sirraa distii illee fudhatamtee bar hin jirtu sanii. Distii takkochaa jirullee wandee fudhatee kutee ustaaza rabbi diriyaa sana si kennee uummata kana hime uummanni na dhagoodhise uummanni waggaa lama sadii kana. Jaran nun xiqqeessina waa illee godhuu faattan distumaa fi umraa. Ya Rabbi kiyya. Follow godha amma waan biraatii miti. Hin dhufti asuma keessa dhufti isiinis. Hani illee asuma keessa dhufti herda jala. Rabbi isiniif haa laaffisu. Ijoolleen kolfinaa follow godhaata. Follow godha. Allah guyyaa jummaa rabbi yaa rabbi ustaaz abummaa zuul fuudhi yaa rabbi ambaa idu ayin godhu du'ayin tijeen qabalamti beek. Rabbi abummaa zuulaa fuudhu rabbi mul'isee gadi hin deebisin rabbi ol kaase rabbi ibsee dukkaneessin. Amen. Wallaahi. Amen no. Amen no. Ulle amen. Wallahi lazim. Nige. Warra ustaaza kana wajjin taaptaabii fi koppilinki fi sheeriidhaan daawwaa gootan addunyaa akhiraa milkaa'aa ijoollee. Warra foolonni gootan fayyaa argadha harki keessan fayyaa argadha dubbiin ikhlaasa rabbi waan gootan koppilinki keessan illee ikhlaasan rabbiin gartee daawwaallee warra dhagahee fi warra dhageessisillee hunda isaa rabbi haa milkeessu. Rabbi taqwaa nu haa kennu rabbi khaatimate naa tolchuu ustaazni deeqa mata keedhanii aan deeqa takkallee guutuu asumatti hin dhaabaa. Jummaa deemuun numaan jiraa fi kootuu isa deemtee maal naa jedhanii dhiimuu galee
nasiiban dhufan asii nagaan barbaada. Ana ammoo ima bani yettee bar ima banadheetiin Si erga ka. qophaa'eettiin gara karaa harkaa badee barri. Akkuma foloo kanaa gandi foloo si kana sargii tokko irratti hin argame sargii warra Maariyaam waan ni gartee warra daaqoo waan ni tokko ortodoksii irratti hin argame eebbisee achi booda na beekanii na cufan. Takka waan naan jetti ustaad Abuu Mu'aaz ni bira oolan kottaa du'aa nu godhaa naan jetti ishee kana seetiin si'a walleen. Wallahi jetti warri asitti warri haariin achi nan beekanii raajoota paasta nagaan waaqayyo isiniif ta'u gooftaan isin eebbisu barsiisaa galatooma gooftaan gartee mana keessan simboo fi araara haa galchu biyya irraa ifnaa malee dukkana keessan deemina aameen jedha taan dhuftee hin jedhinaa jettee ni barkun warra Muhammadii. Erab hin qabamtan. Na qabamte wallahi hin qabame waraabee nama Hagam tussee qabamtan. Deeqaa sadii guutaa qabame deeqaa sadii dheeraa'u. Gaafika takka warra ortodoksiin dhaqee warra ortodoksii sargii qabu way uummanni Maariyaam way numa jaallatan numa faarsan Maariyaam daangaa baasanii eenu awwaadhu kaanuu dhageesse kaa Maariyoo dubroo Maariyaamo waaqayyo nu araarsi kaa cubbuu keenya irra nu maal itti nuu himi kanuu dhaqqabsiisi akkana dhaabatan. Maariyaam ammalaa jedhani bar. Ammalaa fuutee ergaa teenya sitti dhaqqabsee banne armeen ta'u akkana guyyaa akkanaa duute akkana dhaabatanii beeyto. Osoo jedhanii gaafii daaqon kana gaafatanii gaafii dhufee waan irratti faarfannaa 82 jaharratti isinillee ilma waaqayyoolii jedhamtanii jirtu kan jedhu tokko irratti maal jetteen barsiisaa naaf fudhatamuu diddeetteen kunan waaqayyo nuti waaqayyoolii tolfamoodha moo waaqayyootu waaqa nu godhee jetteen deebisuu dadhabe gurbaan anis iddoo banaa takkaa jira calawu hin jeeseen bakka san calawu jeeseen ummata keessaa nama 300 maal keessaa loogoo kee maqaan kiyya addata addata gartee achi walitti iyyanii gaafiin gartee maali burtee nagaan siifaa ta'u ani kanumaan na dhibee gaafii gaafachuu dhufeen illeen akkana jedha Museellee waaqayyoon gartee Museellee waaqayyoon waaqa si godhe jedha nulleen waaqayyooliidha waaqaa fi lafarratti illee waaqayyooliidha jedha nu anin kun namni maatiin tiyana waaqessuu hin dandeessi atoo maatiin tiyasi waaqessu waaqa dhugaati moo waaqa dharaati nuti waaqayyoolii tolfamu akkuma jedhe kana koddaa tokkotti dhugeetiin bishaan naa fudhatamuu diddee kanaan gaafadhe barsiisaa naa deebisne nama waaqayyo eebbifame jetteen jennaan eenyu kun waldaa kamii dhufte naan jedhe waldaa kamii dhufte makaana Yesuus kana achi nawaas alii bira jiraante qayyaa wallahi natti ni saka akkamaa ta'u jirana wallahi rakkadde achi wali bo hin beeyna akkam godhan hagguunan bee nabaasam hin dhagaa waan baanii na godhanii sagalee kiyya hunda baaftee dhageessu jirti ijoolleen nu kan Yesuus xiqqeessaa oolu makaana Yesuus miti warra Muhammadi Abdulloota jedhaniin jira kana jira baratanii mee ustaaz sagalee kiyya gaafa tokko waan nu gootan gaafa tokko waan nu gootan icciitii beeti jedheetiin warri pheenxedhaa kun icciitii warri pheenxedhaa kun ilma fudhatee kuteeni icciitii warri ortodoksiidhaa haadha fudhatee kuteeni sarchii godhee jira waan kan ummanni musliimaa ammoo gaa abbaa fudhate abbaa jalatti gaddachaasi gara abbaa kana gore ummanni islaamaa kun ummanni musliimaa gara abbaa gore musliimni abbaa fudhate pheenxeen ilma fudhatte ortodoksiin ammoo haadha fudhattee kutte haadhaa fi ilmoo iddoo rakkanne jiran hin rakkanne wallahi icciitii kun ummanni addaa kun ammoo qulqulluu fudhattee nuti araaraaf dhufne warra araaraatii bar nuti gartee maatii tana walitti deebisuu haadha fi ilmoo addan baasnu abbaan achi gubba jira Yoosefis jidduu tana rakkate abbaan buddeena akkasi anyway ijoolleen waliin nu buusu deemtaati nagaan siifaa ta'u guyyaa distii tokkos nu goote akkasi booda ola garra biiznillah abshira galatuma nagaan Abuu Mu'aazii fi suuraa tana isiniif haa ta'u eessaa fiddan isin kana namaan naaf bar Yesuusi Afrikaa fakkaattani bara Yesuusi gurraacha Yesuusi Afrikaa quchi inka amma kabiraati way sigarsa in bitadheen jira bar sigarsiiso oi kaleen bitee bar faranjiirra birrii 30 abbaa tokko discounti naa kannite faranjiillah hilla tafatte wallahi kale naa gurguraate nama naja khoofiyaati islaama hunda harkatee na gurguratte tokko birrii 30tti bitee waraabeen jira viidiyoolee guyyaa gallakkisa waraabeen jira tokko irra naa dabalte kana bilaashumatti lama naa kannite jarri kun ammallee lubbumaan jiraa miti bala qabdaatee mati rabbi si hafaasu anaaf immoo xoonii baasuu deemta
Ijoolleen jaaladha. Abo wallahi jammata kana moo jammata. Lapheerra kan jedhu naan jettee bara gooftaa. Faran jettiin. Lapheerra. Manuma maashiniitii baastee achuma attamtee baastee lapheerra kaatte. An haree oyina ni godhe obboleessa deemanii gurguranii mi. Pirinti gooteeti. Pirinti gootee ajaa'iba. Abbo wallahi abbo warri fooloo nagoota ulfaadhaa galatoomaa warri sagalee Follow godha jedhan naaf follow godha galatoomaa. inshallah. Akkasii follow anis hunda. Yani Fooloo nu godha subhanahu wa ta'ala osuma lubbuudhaan jiru ijoollee wallahi. akka eegaduun miliyoona nu galchina. Feemasoo nu godhina har'a nu godha har'a malee eegaan gaafaan handuu eeddar yoo jiraatte itti himiti. Gartee Wallahi. itti himin Hin abaarallee lafarra. akkas Bilookisiin godha nama gaafa. dhaaboo gartee maqaa akkaawunti biyyaatiin sii kanne jechuun jara sana eegaan handuu follow nu godhu nabi Muhammad kan follow godhan eegatu anillee. Ani maal na goota har'a osoo follow nu goone ummanni miliyoona meeqa galee asii hadii seemu. Hai. Wallahi. Uummatuma kana hin qaanfanne bara. Nama dheengadda shaadaa qabate bara miliyoona tokko miliyoona lama fagalu jira. Nama dheengadda dhufeetu bara nama meeqaasamtu namni waggaa 10 as gubbatti inna lillahi wa inna ilaihi. Uummata hizbi ammalleen turre dafaa shir godha kophi. Yoo Abu Mu'aaz qoy indoom challenge qopheessan. Ji'a kana keessa yoo miliyoona tokko hin galle qabri irra waliin dhaabbannu quba qabaadha. Anaa fi waajii geemii taphata. Ijoolleen peenteetu naaf kan itti leenja. Wallahi ijoolleen peentee isarra si jaallatu wallahi. Allah naa kan itti. Barsiisonni dhokotanii dhufanii maqaadhaan naa kannan. Eegaa inde. Wallahi peentee si jaallatti baay'ee Abu Mu'aaz yennaan bar. Wallahi nagaa anna tokko jechuun gizuma gariin daangaa tarkaanfadha gisee isiin tarkaanfatte malee hin tokko bara hin tokko. Waaqayyo illee bar waaqayyo jaalalatii bar wal jaaladha jedhee akka lubbuu keetti nama jaaladha kan jedhu caafamee jira. Kana urjiin tuffaan jaalatti bar kootume urjii. Ilaaha illa kootume. Ameen. Bar yoo balleessite illee bar waan Koofiyyaa tana lafa kana dubbisiin dhufte. Eqir balaachoodha bar maara guutuu dhayaa qoominna eqir balaachoo. Qonna galchaabe daqiiqaa keessatti. Nagaa waaqaa isiniif haa ta'u. Akka ansumaan nan mul'ata gooftaa naaf wal keessa jirra bar. Ayyaadda bicha na jibbaa bari baaba akka baabaa keenya jaalatu kana hundi na jaalate mannaa qaba. Akkas abbaa kan kee kan sooshaal miidiyaa ana kan biyya lafaa sii Darso malsanii ustaaza. teenya Darso malsanii. laalte Na jalqabe kunno. Dhiise loqaayoo si ta'e. Nuti jetana dura akka malee jaalladha dhiyoo kana booda sanitti baa keessanii waa isiin goote amma fiqireen maa itti hafuuf miyaara guutiin dhayaa qoominna eegala balaachoodha Yesuus Kiristoos. Dhugaa waaqaa ayyaadda riimani waan takkallee osa illee ofumaan na tuqanni malee an naman tuqu dhugaa waaqaa him. Waan baabaan na dhoggerraan hin deebi'a dhugaa waaqaa. Waa meeqarraa na dhoggerraa deebi'a. Kono urji eessa tamsi takaleeta kono laal. Yesuus Afrikaa qucci. Wayne mee koppii godhee oduu anu wanne godhee mana maxxanfadhe suuricha kana. Mataan biyya na duddaga mucattiidha. Amma na keessaa ba'uu deemtaati. Nunni. Ishee naan hin jedhin isa anuma. Namni gartee suuraa kiyya arge na arge. Mee dhugaa akkana deebisa dhugaa suuraa nama biraa No. Laa sirriitti ilaalle mee. Wayne baabaa Namni suuraa isa arge. Akkas. Maciime boqodhe jedhee miti abditoonu. Alhamdulillah. Itti fufii dubbisee naa hin dubbisuu. Ijoollee fooloo godhaa mana kana mana Abu Mu'aaz fooloo godhaa warra dhuftani. Maqaan isaa bileena galchuu qabdan akkamitti barsiisaan keessaa gamma bileena galuu dide. No, rirmaa jalaa nyaachuu jiraan se'a. Beeku. Wallahi. Mucayyoon takka ganama miira badaa keessa na galchite dhugaa ani yuduma isin waliin qalladaaru isin hin beektu waan biraa haatu. Ayye. Asuma aaree bu'ee lixee beektanii ustaas. Ayyoo isin argi baasawween taphadha. Abshir eebbifame. Mana kiyya kootu ati yeroo gadi naaf itti qofa haasawa. Maashaallah manichi Ameerikaa moodii biyya keenya kanatti mana kanaan. Urji amma Ameerikaa si geessina shaadani qabatta.
Abbumaa simbira. Dhugaa maallaqaaf jedhee shaadaan qabadhu yoo qabale yooma hin qabadhaa jedhu ofi amantummaa yoo rabbiif jecha ta'e malee ani maallaqaaf jedhee maallaqni boru keessattuu Ameerikaa boru du'achi hin geenye du'uu danda'a barabbaate maa yaadu. Waan akkana hin taamu. Anuma dhugaa godhanii amma urjii Ameerikaa geessina jedhanii shaadaa qabsiisu. Abbumaazii afeeree jira nama gara shaadaa. Wallaahi mataa. Asuma jettanuu eeggadha. Akkaawuntiin Eidar irratti ergamee fi jedhamu odaa taa'aa gad. Egaa nama waaqayyo. Mucaan tun akkanumatti tolti. Rifeensuma kanallee mee rifeensuma kana shaffanadhu ati. Bakka suuraa duraa tokkorra kaa dhugaa ishi. Garadhu. Gaarii akkuma feete gammadii jiraadhu ati waanuma sii ta'e fudhadhu gaafa sii taate bakka sii taate dhaqe gaafa siin taanes maal gootaree dhiisu malee. Namnummaa akka keessanii sammuu maalumaaf waan ani ustaas kana jaaladhu isin beekte sammuu kiyya isan naa eega waan badaarra isarraa natissa rifeensallee shaffanadhu jechuun dhugama dubartiin takka shaffanatu hin dirqama kiristaana ta'e islaama ta'e. Amantus amanu batus yoon warrabsu batte teenya kafartus kiristaana taatus umurii dheeraa naaf jiraatu. Yoo deemtee kiristaanummaa dhiiftee maree hoo jettee hororsa dhiireytees Maree hoo. maal godha abbaaf waan ta'eef jechuudha. Namni gartee maatii keessa fuudhaaf heerumaa sabbichaatu filata amantii sabbichaa fannootti heerumuu dandeessa tosii ta'e. Walii galee. Waa hin ta'u. Bara amma jaarsaaf jettee amantii jijjiirta jedhanii miilana miidiyaa irratti na dhufaasaara. Ajaa'iba rabbi. Sin dhiisanii uummanni sin hin jenne siime gaaf tokko siimeen ture bara hanqa duututti namni sin dhiisu. Ayyanii malee amma garuu giddiin nama hin jaalladhan. Yoo amma laal adii gurraacha akka kiyyaa kanaas numa arrabsan jedhi. Ati akkana diimtuu tana taatees ati Oromoo miti kan siin jiru dhufa. Yoo ilmoo bareedu akka rabbi sii kannee poostii gootees tona diqaala dhaltee abbaan isii eenyu siin jedhan beekta Bangaali. Meeqaan rakkate ilmoo ofii maxxansuu sodaatee bara. Sindiisan gaafa Suudaanii fakkaattu harkattees kun ilmoon teetii miti jedhan biyya lafaa siifi haadha manaa hedduu shakkii galchanii addaa si baasanii. Waashii jedhaan arrabsanii bara ammayyuu baabaa waashii jedhaan arrabsan yoo arrabsan yeroo baay'ee. Goofta namumaami ofii jedhin kaan. Jala waqta arabaallee ta'e arabnillee namumaami rabbuma uume nama sanis jedhaan maal godhare. Akkasi. Naam diina gus maaleesh. Abbaa Caalii, salaamu alaikum. Anka jummachi deemaa tingol. Qabummaa akkam fayyaadha? Aboo ilaan iimoo seenee achirra iimoo za'aa jaarra turre halkan kan achuma bullee lallabannee eebbifnee kan bulook nu godhu rimuuf nu godhu. Iimoon illee jalqabdanii. Wallahi iimoo jala dura achiin ture achi deebi'an. Aatis kottu. Viidiyoo banadhaa kan isin maaliif dhuftanii viidiyoo banadhaame? No konkolaataan ofu jira. Makiina ofaa jira. Gadiin beemma. Hedduun sa'a hedduun. Gila itti godhadhaa makiina ijatti bitaati itti godhadhaati maarii irraa achi qabaatee viidiyoo keessan banadhaa yeroo. Hin qaba achi godhe hin beeku waan biyya kanaatiin waa beeka waan uumaan haasa'u jecha wayii ingiliffaa keessa finnaan konkolaataa laayit wayii argisiisaa numa beeka akkanuma narra godhaa walabbo. Anumarra cufa. Xaafii arginaan yoo aappiin adda jiraate hin beeku malee. Akkas wahumaa jira. Okay like don't namni waan jedhamu. Jecha wayii jira jechuma wayii yoo dubbadhee akkas makiinaan ofu am driving guyyaa tokko jennaan aggusuma narra kaa'emmas. Allahi rakkisa. Hafuura hamaa. Amma eenyutu abbaadha eenyu ilma eenyu mucaan amma isin jidduu galte sillaasee of jidduu galchitanii bar islaama jidduu seente. Maqaa abbaa. Maali an silaa ol ba'u qaba bakka jedhan taa'u qaba. Si guddisaa mi abbaa kun ani feete dhuftu. Hunno. Laa xiqqeessaa dhugaa hin ta'u. Lallabadhu uummata kanatti waan feete numan tokkin hin waan akka Yesuus itti jaalattu lallabadhu. Hanqaan masjida dhaqu. Fudhachiisu uummata kana gooftaa dhugaan si jedhe. Itti na tuqeedha. Abbaa Caalii naga jirtanii isinuu yaadne argine hin beennu isaa illee nama nagaati bare dhugaa. Social media nagaa nama dhorka malee yeroo garii. Arrabsanii nagaa nama dhowwuu qifti urjii yaada keenya afaan sanii nurraa qabe malee. Akkas. Manii miira keessa nama galchuu ifnaal taanee haasofna akka hin taane gaafa tokko turee namatti waan takkasiin. Waa isin hin tuqanii isin nama hin tuqxan waan ta'eef nama hin tuqanii.
Anis hin tuquu gaafa na tuqan hin beektaa akka abbaa caaleetti tusuu hin danda'u beektaa anis waan rukkutaa. Anu nama isin tuqu yoo arge bari nama baabaa kiyya tuqu arge galte galabalee bari dhiisu. Nama wallahi narraa dhorkibbo. Guyyaa waa wayii suura. Suura gaggombisee taamaas godha jedhee olumatti seenee haa walii arrabsuu na se'a. Akka gootu suuraa tiyya takka hin duuba kaa'e caljii taa'imee akkasiin jaan garta arra biyyi lafa. Atiin arrabsitu beektaa moo duuba keessa. Gaafa tokko takka if duuba keessee galjattee teessi beektaa arrabsitu. Dachiitti gara galchanii far kiristaanii islaamni buusi jedhan kunis dhuftee buusi jettiin lachuutu. Maanaanuu suuraa keessan ka duraa barkaasi suuraa ustaasaa naan jedhanii hin kaasu balaan feete haa galtu jedha ima jiraa barina jala suurichi. Maal haa ta'u nama abiyyiin nama kaayyatu namni nama kaayyatu obbo nama waan jaalatu nama kaayyata maal qaba obbo maal wal goone ati gizee as dhufte rahaa gooneetuma deemna bar gizee dhufte. Boqonnaadhaan mataa if dhukkubsinu nama nagaan suuraa. Mira ke amma yoo hangana fikri ibsatanin ga'a akka wal kabajitan akka wal jaallatanii ajaji wangeela Yesuusi inaafa illee duruu jirti asuma hayyaadari inaafa illee duruu jirti in ga'a mira keechaa baha Amen. Maqaan isaa galatu maal ambeeyta wangeela kana keessa dhugaat wangeelli afaan amaaraa dasnee dhabeessa xiqqoosiin. Kaafaan amaaraa keessa inni araguutiin aaquminaa dhabeessa itti manaachuu jedhama. Hin beekani dhiifama godhaaf. Waan godhan hin beekan waan ta'eef dhiifama godhi jedhama. Akkas. Wallaahi. Dhugaa keeti. Kanaaf obsee galchii. Obseen shaadaadha qophoofteerti jirana. Obsee yoo shaadaadha qophoofteerti abbummaa zuma biratti shaadaa qabatta inshaallah. Obseen takka dadhabdee obseen lama jira. Lameen lallaafteerti. Obsee ana shaadaa isinii qabsiisa dhugaa seensisa. Lameen lallaafteerti maashaallah. Lallaaftee woof jetteerti amma. Alhamdulillah. Bilchaattee jirti urji. Bilchaattee kaleessa waan nangetti obseen takka. Wallaahi wa billaahi. Ilma namaatti bisalaat. Maaliin bilcheessitan garuu? Ibidda ajaa'ibaan nu bira jira miti mabraati. Dinimoo guddaa. Waan jette kaleessa mee dhuguma Yesuus amma gaafa lubbuudhaan jiru salaatee akkaataa salaata nu barsiisee soomee akkatti sooman nu barsiisee akkatti waan dalaga hunda nu mul'ise nu biraa deemi nuti dinnee isaa miti yuusii jennee isa garagalle yoo dhufee nu gaafate namni kun akkam taanaa anaafillee isinifillee gaafa yaa ta'u jette dhuftee kaleessa. Waaw. Isii luka takka amantii keessa ta'a luka takka as ta'etu tana qabsiifadha daddafaati. Harka illee ittiin butina. Allahu La akbar. namni Lulu assalamu alaikum. amma Masjid seenu jira. Jarjara yoo sin radio. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ نجا جرتني كم Jirra kam? فيادا نجا كبر الحمد لله Galata rabbi alhamdulillah. Waga jiraatan. mee masjida keessa namni isaa ustaas for the first time أنا كيف enjoying الرا kaameraa afur deebisaa kaameraa afur Wagda deebisaa Rasin masjida daa. ilaallaa. Ay tabo masjid nama seenu jira shat. Ilaallaa waldaa keessa immoo من uffata أبو afur qaba. ألف إني الرا ويا جا كمان Waldaa keessa hi. mee afur qabee ilaallaa. ثلاثة كم ثلاثة أستاذ Duubaan jira gibbi asiin seena maleen. Salaata Jummaate. Jupha. أوه Wallahi I don't know. Ustaaz Wa. Koodiin seena meeqa? Koodi fingerprint. It. Shukran. akkam. Masjida وقال عز شانه فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها
وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا